kanas keessa baasiti ilmi namaa garuu yeroo hunda gaafa marakkate malee waggaa rakkoo san keessaa bahee way irraanfataa way dagataa hundumaafuu rabbiif galanni haa ga'u alhamdulillah baga jiraatee baga as ga'ee jenna namoota hedduu dhabne warreen akka isaa nurra isaatti beekaa warra biraa irra biyyee nyaatti hedduutu jira yeroo hedduu inni abbaa carraati yeroo hedduu amalli tokko amalli nuti qabnu Oromoon beekaa ofii fi hayyuu ofii osoo jiruu galatoonfachuun beekan komiidhuma malee dhugumatti arda waanuma fedhe illee ta'u osoo jiruu kabajaa ummata isaarraa dhagahuu isaatiin abbaa carraatiin jaa harka dhawaa fi dhugumatti miseensonni konyaa dhaabaa dhugumatti qophii kana qopheessanii haa xiqqaattu haa guddattu yaadumaan asitti namoota kana afeertanii dirqama fudhattanii qophii obboleessa keenya kanaa godhuudhaaf hedduu galatoomaa warreen communities hundi keessanuu baay'ee galatoomaan ja'a kanuma dhaamsee isinitti guddisuu galatoomaa. Agararsu yer dua bena. Gaban isar ke dia berdura. Bakata wala garre kurre. Heduna jaye male gaban mana irati sedi sede. Akan wata kan jijiran. Namni waggali dem sedi mana ida wayane gaza ture. Ani wagga shani ture. Wagga shani arre Ari reting keessa bahe. Inni immoo gaarii deemu sadii ogummaa wajjin rifate kun araarsu obboleessa amanuu dadhabee jechuudha. Maaliif namni kun waan tokkoof kutatee kanne rakkoon irra geessu hundi rakkoo sabaatiif jecha sabaa isaatiif jecha kan hunda waan isa fudhatee waan fudhatee qaamee isaatii fi fayyaa isaa irratti jijjiirraan kenne nama rasaasaa rukutamee miilarra madoodha. Bakka hedduu rukutamee jira. Waan isa beekuufi as dhufuu isaatii fedhee egguu eerpoortiitti harkee isaatiin jalaan lafti wiin jeenu. Maaliif mana hidhaas namoota dhufee andiisee deeme Eertiraattis wal agarre agarsa biraa hedduun ajaa'iba Eertiraatti ebbuu wal agarru. Waan ajaa'ibaati waa'ee carraa kana bu'aa soonu afaanii furdisuutu hin beeku karaan waraqaan bakka irra jirtu naannu absheera akka rabbiitiin ni taate akkuma obboleettiitti jette dhufnee du'aa'ee gooneetu kana keessatti dagatamu namni irra guddaa galatoomfachuu qabu jaaldara jala jaalaamiin rispoonsara saayimmoo godhee kutee jaaldara jen immoo akka dhuunfaa isaatti akka dhimma mataa isaatti waraqaa deebitu hunda kan sirreessee qajeelchee maaliif qoreedha walumaan jira jechuudha yaadis hundinuu miseensa qoreetti taariikuu kan darajaan immoo addatti keezii kana fudhatee irratti hojjetaa ture jechuudha. Amiin mallatteesseetuma kutee malee bakka isiin jirtu adeemsisiitu bakka qabu jechuudha. Jaldarajee magaalaa Itoophiyaa akka dhawwatan jechuudha. Andra araarsa qomaa miti jaalifame. Namni mana hidhaa bakka takka turre maachaa dhufaa jira. Saayimni biyya tokkos dhufaa jira. Waggaa 14 baas waliin hidhaa turre waa'ee. Kanaaf edmantan hedduu hojjechuu jirti. Koominitiin hojjechaa jirra. Hanga dandeenyu Oromoota mana hidhaa turanii mana hidhaa qofa osoo hin ta'in warra qabsoo irratti miidhaman qabsoo warra baqatanii jiruu isaanii dhaban koominitiin keenya gargaaru waada seentee rispoonsara harka nurraa parsanteejii kennineefi lakkuma rispoonsarii keenya guddataa deemu parsanteejiin keenya qoonni isaanii kan guddataa deemu. Kan immoo kun hundinuu kan fiinxaboo yoo keessaafis miseensonni dhaabaa wanni isin dhaamu koominitii irraa nafina koominitii irraa qooda fudhadhaa. Amma namoota bakka koominitiin dhufne baasitti harkaa jechuudha. Bakka lachuutu waan jiruuf wanni kun akka itti fuumsisa qabaatee jabeessa qabaatee itti fuumu miseensonni dhaabaa nurraa nafinaa uummataa waliin qooda fudhadhaa koominitii keessatti jajjabeessaa jalaa raabsuu immoo
maatiisaa keessa dhufe gaara mul'ataa fi lolle naaf inni warra gaara mul'ataa nu jecha lolaan baane Oromoo gochuuf lolaa ba'e nu hundaaf lolee jechuudha nu hundaaf hidhamee jechuudha nu hundaaf seenaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti kaan du'atti murteessan turan akkanumatti ajjeesan gabbaasanii gaafa obsoo turre galmeessaa ture nama 976 kan galmee qabu kan wayyaaneen ajjeesuuf dhukkubni ajjeesu obsoo keessatti ture jechuudha. Garuu kan isaa kan jaal asli jaal fassahaa amma Ijipti jira isallee yoo dandeenya ni goonaa fi jarreen kun seeraan warra du'a irra murteessite jechuudha mootummaan Itoophiyaa yeroo jalqabaati miseensota adda bilisummaa Oromoo duratti dhoosumatti ajjeesaa ture jechuudha. Du'a san keessaa du'a Habashaan irra murteesse keessaa ba'ee as keessa nu hojii argamu kun injifannoo qabsoo keenyaati. Innillee nama qabsooti qabsoo keessa nama guddate aayidaa irraa ka'ee hanga amma nama qabsoo kana keessa ture jechuudha. Kanaaf baga dhuftee baga nutti dabalamtee jabaatu si cinaa jirra koomunitiin si cinaa jirti uummanni Oromoo kan magaalaa hundinuu si cinaa jira jabaatu maa sodaatiin golmaan jira galatoom. Koreen qindeessituu simannaa kanaas waldaa hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaa ispoonsara gochuudhaan goota kana simattan galateeffachuudhaan akkasumas miseensota konyaa Gadaa Bilisummaa Oromoo simannaa kana qopheessan galateeffatanii itti aansuudhaanis waldaan hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaa deeggarsa ispoonsara gochuu qofa osoo hin taane deeggarsa dinagdee maatii isaa wajjin obbo Araarsoo abbaa humnaa akka qubatu haga baatii 3 kiraa manaaf kan ta'u $3,000 arjoomuu isaanii galateeffatanii. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa Gadaa Bilisummaa Oromoo magaalaa Edmontonitti argamanis jireenya yeroodhaaf kan isaanii ta'u $2,000 dinagdee deeggarsa walitti buusan karaa bakka bu'aa koree qindeessituu kanaa akka kennamuuf taasisanii. Itti aansuudhaanis egaa obbo Araarsoo abbaa humnaa yeroo qubatee biyya kana dhufu karaa ispoonsara dhuunfaa waan ta'eef jiruuf jireenya maatii isaa ammalleen haala rakkaa keessa kan jiru waan ta'eef uummanni Oromoo bakka jiru hundumaarraa birmachuu fi akka qabu dhaammatanii. Itti aansuudhaanis obbo Araarsoo abbaa humnaa simannaa isaaniif godhame kana galateeffachuudhaan uummanni Oromoo isaan qofa osoo hin taane hidhamtoota gara biraa gidiraa wal fakkaataa argaa jiraniif akka birmatan dhaammachuudhaan dhumarra uummanni Oromoo tokkummaa isaa tiksee haga bilisummaatti waliin qabsaa'uu qaba. Haga Oromiyaan bilisoomtuutti hidhamuuf gidirfamuun ilmaan Oromoo itti fufa jechuudhaan isaanis dhaammatanii. Baga saba kana ta'e jechuun baay'ee gammachuu guddaa tura dhagmaa jiru. Maaliif har'a jaalatti hedduu dirreerratti hafanii wareegamanii jiran. Jaalatti hedduu wajji jiru turerraa hafnee wareegamanii jiranii. Har'a immoo akka carraadhaa keessaa hafee as jiraatu guyyaan dhugaadhaa carraa jaallan akka tasan guyyaa tokkorraa boodatti deebine yoo jaalli tokko wareegame yaa wajjin wareegame jenneeti rabbis kadhataa ture qabsoo kanaaf fuulduratti deemaa ture. Har'a immoo dhiibattee hiditte guyyaa tokko jalaa deebinee yookaan jalaa dhufannee bakka kana hin deebine. Har'a dhufnee har'a dhufeetiin sadarkaa kanaa har'a fuula keessa duratti dhaabbannee harkamuu guyyaaf baay'ee gammachuu guddaa tura dhagama. Maaliif maqaa jaallan hundaati. Ani maaliif wani nama gammachiisu har'a namni tokko hoggaa dalagan waan dalagu tokko dhugaadhaa namni dalagaa hojii mataa fi isni qaba dalagaa qabsoo irratti yoo dalagee namni firii takka argatan warreen kun humteedhaa har'a dalaganii firii takka argatanii firii teessan artistii gamtanii firitanii jechuudha. Kanaafuu namni tokko waan hojjetu takka irratti yoo dalagee firii isaa arga baay'ee nama gammachiisa. Dalagaa akkanaatiin dhufufaa jaalala jechuun ammallee dirree sana irratti hafanii kan jiru jira. Warreen qaamaa jechuudha warreen dadhaban warreen qabsoo kanarra yeroo dheeraa tura warreen hafanii jiran jechuudha ammallee. Kanaafuu dalagaan keessattuu firii haa qabattu wal jaaladhaa wal kabajaadhaa wal kabajaa wal dhufeessaadhaa. Har'a immoo dhugaadhaa jaalaltii waan guddaadha jechuudha. Namni waa sakkasii godhin wal jaalattee wal jajjabeessee har'a waan guddaa tokko dalagaa dalaganii jirtan jechuudha. Waan silaa immoo Oromoo irraa barbaachisu tokko namni dalage yaadaanuu yaade waan guddaa. Kanaafuu ani galatoomaadhaa wanni isin galata guddaa isinirraa qaba baay'ee isin galatoonfadhaa. Maqaa adda bilisummaa Oromoo kuni dhugaadhaa ilmaan tokko waliin godheedha. Nama kutaa hundarraa har'a namni kun akka ilmaan tokkotti wal jaalatee wal bira dhufee wal kabajee wal jala deemuun kuni baay'ee natti dhagama baay'ee gammadaa.
Kanaafuu dhaaba kiyya kanallee baay'ee itti gammada. Maaliif itti gammada? Dur Oromoo waluun beeku, amantii wal beeku, maallee wal beeku, akka addatti wallaala. Har'a immoo nuti tokko wal bare, muhaajitaan nuti tokko, nuti dhala tokko, nuti dhaloota jee, nuti fooni, nuti dhiiga jee wal bare. Nama dur wal beeknee har'a wal baree maqaa qabsoo kanaatiin har'a haala abbaa waliin taanee wal jala yaanee wal dhageenyee wal jiraataa jirra. Gara fuuldurallee warra bilisummallee warra wal qoqqoosu warra wal qoodu hin taanu warra wal jaalatee fi wajjin rabbi nu haa godhu warra wal jala deemus rabbi nu haa godhu gabaadhaa akkanatti fufaadha galatoomaa isin jaalgama kiyya. Erga gabaasaa kana qindeeffannees hidhamaan Oromoo Gammadaa Gameessaa yookiin Mahadii Ibrahim jedhamu waggaa 16 oliif innis obbo Araarsoo abbaa humnaa wajjin mana hidhaa wayyaanee keessatti gidirfamaa kan turan keessaa isa tokkodha. Gammadaa Gameessaas waggoota dheeraadhaaf erga mana hidhaatti gidirfamaa ture booda dhiyeenya kana gara biyya ollaa Keeniyaatti baqatee baqatummaadhaan osoo jiraataa jiru haaluma wal fakkaatuun waldaan hawaasa Oromoo magaalaa Edmonton kutaa biyya Albertaatti argaman ispoonsara gochuudhaan innis maatii isaa wajjin akka gara kana qubatu taasifamee jira. Mahadii Ibraahimis haaluma wal fakkaatuun qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu umrii isaa dargaggummaatiin irraa qooda fudhataa baroota dheeraadhaaf mana hidhaa keessatti gidirfamaa tureera. Keessaayyuu Mahadii Ibrahim yeroo umriin isaa waggaa 16 ta'u mana hidhaatti darbatame umrii isaa dargaggummaatiin gidiraa hedduu argaa tureera. Waldaan hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaasii goota keenya kana yeroo inni gara biyya kanaa dhufu dirree xiyyaaraatti argamuudhaan simannaa kan godhanii fi gara fuulduraattis kallattii kamiinuu deeggarsa barbaachisu kan isaaf godhan ta'uu isaanii bakka bu'ooti waldaa hawaasaa battala simannaa godhanitti ibsanii jiru. Nus gara fuulduraatti gabaasaa simannaa goota kanaaf godhamu ilaalchisee qophii gara biraa qabannee kan sinii dhiyaannu ta'u asumarraan waadaa sinii galaa. Har'aaf Simannaa Obbo Araarsoo abbaa humnaa ilaalchisee godhame sagantaa qindeeffanne asumarratti goolabnaa. Sagantaa keenya hafan waliin turtii gaarii isiniif hawwina. Sagantaa kana kan isinii qindeesse Arraajii Guddataa ogeessa keenya teeknikaa Nuuree Sabaa wajjin turtii gaarii isiniif hawwina. Nagaan nuuf tura.